السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا مي ولي في الشرقرة بقى جمدن سنين جتشا hundi keessanuu baga gammaddan gammachuun keessan bara baraanuu kan gammadaa itti fuftan gammanni keessan itti fufu isin yaa ta'u isinin jechaa mee sheer godha. Guyyaan har'aas guyyaa gammachuuti, guyyaa muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmad badhaasa Noobalii bara 2019 argatan kan ta'e waan ta'eef guyyaan kun guyyaa akka Oromootitti keessaafu gammachuu guddaa akka qabnu waan ta'eef waliif sheer godhaati ummata hunda biraanuu gahaa namni hunduu haa gammadu akkasuma namni yaada qabdanilleen lakkoofsa tuqaatii isiniif kenna. Gammada baga gammaddan guyyaan irraa guyyaa gammachuuti waan ta'eef yaada biraa ibsachuuf osoo hin taane yaaduma kanaaf dhufee har'a kanaaf baga gammaddan isiniin jedha yaa Oromootiya. Nagaa jirtu akkam jirtan anaa dhufu isiniin jedhaa jira hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii sheer oliif godhame sheer akkasuma gammachuun keessan yeroo hundaa kama itti fufe haa ta'u barri kun keessaafuu bara tokkummaatii bara waliigalteetii bara waan hedduu itti argataa jirru waan ta'eef gammachuu guddaa irraa qabnaa jechuudha. Kanaaf baga gammaddan isiniin jedhaa irra deddeebi'ee isiniif himaa irra deddeebi'ee gammachuun keessan kan bara hundaatu isiniif haa ta'u isiniin jedha. Akkasuma waa'ee duula obbo Jawaar irratti deemaa jiru yeroo ammaa kanarratti obbo Jawaar irratti duula guddaatu deemaa jira. Duulli obbo Jawaar irratti deemu kun maal akka ta'e warroonni ammoo Jawaar irratti duula oofaa jiru kun maali? Akkasuma warroota naftanyaa maal warroonni oofan kunniin akka of eeggatan isaaniif dhaamna asumaan keessaafuu barri kan Oromootii, kan gammachuutii, kan quufaatii, kan milkiitii, kan waan hundaati. Saniifuu warroonni asirra taa'anii oduu odeessan wantoota adda addaa gadi naqan yaa hafan jennaan. Baranaa as kaasee hamma dhumaatitti jaarota hedduu hanga fuulduraatti waan lakkaa'uuf waa'ee Oromoo qofa malee wanti biraa hin jiru. Akka Itoophiyaatitti jechuudha. Kanaaf dhaamsi kiyyalleen kan guyyaa har'aa hedduu osoo hin taane hammanuma waan ta'eef baay'ee haasa'uus hin barbaadu. Gammachuma guyyaa har'aa kan uummanni Oromoo hundi gammade ana keessatti illee waan argameef sanuma gammachuu san ibsachuun barbaada dhufe. Kanaaf galatoomaa isiniin jedha. Fayyaa tahaa. Bye.